بارك الله فيكم. ما شاء الله رنا. اللهم بارك على محمد وعلى بارك على إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بارك الله فيكم. فيادة ما شاء الله ما شاء الله. كاجابا غلطوما فيادة غلطوما فيادة آمين آمين لماذا الرجل زملاء وللرب مهارات آمين آمين الله تعالى وربي يجعل عاجلا آمين آمين. فيادة بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. فيادة اكسلنت. أكنان جاكنو الرا غيا بريدا أكنت هاون دعاء قدني أنيفو بتكا أسرتي لا باسا بتكا إني تاسو غير خطة نمتك انترفيو إني sotu gutaka interview segera. Acela ber. Sini sedu banda apa? Ada apa? Sedu banda. Ani tu kamera tu lah. Wifi sini je ya. Akam makan aja go. Nah ada apa? Please. Ini kan monu kun safe ya. Ada apa? Please. Abdul. Ada apa? Ada apa? Okay. So akasye ademga ayya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ndi khaysan akasitti amma fedi khenya akanama tokkotti gaafisi gaafadha arrantana maalifi asirti wali qabaman hawasni dilli akka arkamu kun hawwani fi dargaggeessaa fi ijoolleen maalifi asitti walitti mee qabaman mee guta kana ibsuu dandeessa duraan dursa galatooma asitti argamu keessanii fi asirraa hojii guddoon ilmaan biyyaa warreen as yeroo dheeraaf as ture waliin agareen hedduu jira. Kana sababa godhannee akka wal agarru fi tokkummaa keenya akka daran cimsinu sadarratti hundaa'uudhaa fi wal baruudha biyya kaayyoo isaa guddoo irraan dara. Kanaaf kana qopheessinu. Bareeda warri waan kana qopheesse galatoomu magaalaa tam dhiira laata magaalaan tun? Magaalaan tun akkuma beekamu magaalaa Haramaati. Magaalaa ija Harargeeti Haramaayituun magaalaa artistootaati magaalaa hangafa qabsooteeti akka Harargeeti Baatii akka Oromiyaa keessaa Baa Oromiyaatti akka Oromiyaa guutuutti perfect akkas jechuudha. Tana jecha Haramaan bifa kanaan heddummaannee tokkichummaa keenya walii qabamnee Oromiyaaf illee gumaata guddaa goonaa hawwii qabna. Gaariidha. Asirratti wanta kaadha irratti hidhuu barbaade dhugaadhaa akka ajaa'ibaan lafa kaa'ee dargaggeessi keenya qeeroon ammaan tanaa haaraya fedhiin waan bareeddu lafa kaa'ee waa'ee Haramaati waan asirratti waan asitti har'aan tana walii qabamneefis nu ibsee jira ilmaan Haramaaya dargaggeessaa fi shamarran akkasumatti haawwanii fi manguddoonis walitti dhufanii wal baruu haa waliin beeyne haa wal baruus akka gartee yeroo isaa walitti fudhatuu fi kanaafuu hartimaa dhugaadhaa qeeroo ganamaa keessaa achi takka magaalaa Dirree Dhawaatii fi magaalaa Haramaa magaalaa Wadaa Adaree Biyyoo kan waliif fiddirraa tokko jechuudha. Kanaafuu fakkiif Abba Ibsaa Rabbi rahmataa godhuu fi manguddooleen teenya waa'ee Dirree Dhawaa tanaa fi waa'ee naannoo Dirree Dhawaatii fi naannoo Haramaa naannoo Kombolchaa naannoo Adaree Biyyoo kan hunda warreen waliif fidan keessaa tokko ijoolleen Haramaa qabsootti takkaffaadha osoo nifiin biyya saniif dhaloota biyya saniitii fi isin dhaloota biyya saniitiif hin jenne namni dura jaarraa abbaa gadaatiif Elamoo Qulxufaa dura qunnamee isaan hojii godhaa ture Yusuf Bakarfaadha seenaadha ammas aanaan Haramaa araddaa gobeellee jedhanii handhuura qabsoo Oromoo peentaagoon Oromiyaati jechuudha. Peentaagoon jechuun bakka Oromoon itti sossoo'insa duratti qabsoo daggaleessii tan duraati jechuudha. Saniifuu afran qalloo fi sossoo'insi guddaan naannoo Dirree Dhawaa keessaa deemaa ture. Dirree Dhawaa keessaa guuqa'u dubbeen isaanii Haramaa turte. Bikkitti dheessan, bikkitti tajaajilaman, bikkitti nyaatanii dhugan, bikkitti gartee itti waa godhan Haramaa turte. Saniifuu hartimaa
qabsoo Oromootiif peentaagoon jechuun guutakkallee hayyoota keenyaatu murkaneessaa saniifuu abbaa Iskandar asnu hojii jira inninis mee takka waan takka nuji dhugaa waan muduraa takka takka waan raayyaa turraa nu guutuudhaami maashaallah akkana jaa waan inni isinii himeen ani isinii dabarfadhe san himaa jirtanii annaa guutuudhaa jaa abbaan Iskandarii galatoomi Iskandar irradda itti day sagalee caayaa qeeroo haramaa tan sagantaa tana qopheessitee kana namoonni asii walii yaamtee fayyaadaan jaanii galatoomaan jaanii waan nama boonsuu waan bichaata waan bareedaa godhanii wanni kun akkanumatti baree namoonni illee durallee amatu haaluma kanaan bifa kanaan namoota silaa asirraa hanqatanillee akka awwiichi godhanii hundallee bakka kanatti yaamanii namni hundillee kan dhufinillee torbaan wata dhufu yeroo biyyeessaa akkana moora irratti akka hirmaatuu jaa perfect waan bareeda galatoomi Iskandar Abdurrahman galatoomi sinjaa waan bareedu lafa kaayee waan nurraa fi nu yaadachiise tana keessaa dargaggeessa fi'aanu keessaa ni yaadachiisa mee yaada waan qophii irraa kanarratti mee yaada kanadhu qophii kanarratti akkuma kasaniin qophiin afaatuun yeroo hunda amataan ijoolleen keenya warreen dura jiranis qophii tana gaggeessaa turanii nuti akkamitti itti dhufne waan ofirraa goonee wajjin jirra kanaaf qophiin tun tokkoffaan balbalnoota gartee namni kun magaalaa tana keessatti walquban qabu warri dhufee walquba qabaatee hawaasni kun tokkummaa qabaachuudhaan tokkummaan keenya sun akka biyyaattis asittis nu fayyaddi kanaaf amatu tattafuftu nyaataa tun jaachuunis. perfect bareeda yaada bareeda dabarfattee akka wanti kun continue ta'u akka warri duraatiif warri amma qeyroo naaree amma waliif fiddetuun akka darad warri hafi fudhatu yaada bareedu nu dabarsee galatoomaan jaanii yaada har'aa hafi hajiru Dirira laal afran kan lokottu sifid ma walitti sifida original arma balla original diriro tisgalu arobale fi granjira khinyanjira bi duru kapsonati buhasu durat ke arma ida arma ke me biya sudati biya ke majide biya ke elmolifa biya ke jimalfa sunfa kamna smaso يعني نما هندورة تبيعو نم هندورة أبابو تبيعو نما تيريس أتدريار دلتة نما أب هندورة أبا خيتي أخا خيو خيتي بيعو كتلوتيس همون دنديا بالا واي بالا همون دنديا زيغالي أديرو كمالو أديلاقي أكخيسو مامتي أوريجينال دريرا تيغلتي مو أوريجينال لي خي حرما هذا حرما سنيفو وري دريرا جروندي irraguddan saanii naannoo saanii arramaa Sibira faagade numaan dhufaa gaafa yeroo kadhee cilee bishaan buutee nafu numaan dhufaa hamma guyyaan dhufu yaa barsaa fi haraa tatarree haaraa sibira faagaduus dubbutoo sibira haramaayaa sibira faagade numaan dhufaa cilee bishaan buutee nafu numaan dhufaa hamma guyyaan dhufu akkana fayyaade excellent fayyaade